naman jedhuu danda'u waan ta'eef isuma jara akka jiru sanaan akkamitti jarri achi deebifamu waan jedhamu inshaallah boleessi keessan kutatee dhufee har'a kunoo guyyaa shanaffaadha ergi dhufanii leenjii jalqabanii jechuudha. Shanaffaadha bor jahaffaadha. Torbee fixaniiru biyyaa kan waliin egaa gara guyyaa 10 fixuutti jiru. Kanaaf sirriitti irraa fayyadamtanii har'a mudhii hidhattanii utuu biyyi baaxila isaatiin isinitti dhufin isin immoo haqaan itti dhaquun akkamitti immoo jaratti itti dhaqama waan jedhu isa kana jabaadhaati jajjabaadhaati fudhaati yeroo darbe tokko dhufanii xiqqoo tokko guyyaa lama maal wayi leenjii kennanii turanii leenjii sanaan ijoolleen fayyadaman darasootumti keenya akka Shezaakir Badruu Sheekh Abdul Aziz Sharafu jarri kun katamaa kana keessatti amma alhamdulillah akka beekteen akka barbaades keessatti fiidee Kiristaantiin biyya gowwoomsine godhaa jiru yeroo inni gadi ba'e jarri sin dhaqu Masaafuma isaa keessaa gaafatanii tuyyuu deebisi dadhabee baqachuu jalqabee jira. Amma xiqqoo magaalaan kun boqattee jirti. Baay'ee rakkataa turte. Magaalaan isa fiiganii biyya rabbashu. Yoo barbaadan guruppii 5-6 ta'anii katamaa kana keessa fiiganii baay'ee nama rabbashu turanii. Amma ergi jarri leenjiinuma isaaniitiin gadi ba'anii waan kana jara gaafatanii ofirraa deebisuu jalqabanii baqachuu sodaatanii baqachuu jalqabanii. Waan kana ta'eef isinis naannoo dhuftan irratti deebitanii. Alhamdulillah guyyaa lamman darbe daa'imuu irratti leenjii bareedaa kenname kaana daa'imuu akka anaalgeettis warra immoo akkasitti akka asitti immoo warri aftanii fi magaalaan kun immoo akkasitti sirriitti leenjii fudhatanii bakka hundattuu akkatti qophoofnu maaliif haqa nu bira jiru nuti namaan ga'uu dadhabnaa namni baaxila isaatiin maaliif nutti dhufa kanaafuu haqa nu bira jirus kana ittiin geenye waan ta'eef qophaa'aati jabaadha mastaawashaa qabadha namni mastaawashaa qabne deemaa bitadha harka duwwaa taa'uu hin jiru daawaa miti akkuma amma sila isinitti himame barnoota waan ta'eef namni mastaawashaa hin qabne wal ergaati bitadha. Wanni keenyas immoo qopheessuu mastaawashaa isinii qopheessuu hin dandeenye kanaaf isa kana dhiifama nuu gootaniitu jiru garuu dabtara tokko yoo bitattan isin hin miidhu bitadhaa warra ofirkaa qabdan qophooftanii dhuftan jabaadhaa warri immoo ofirkaa hin qabne gadi ba'aa bitadhaati waan jedhamu kan waan isin hin galle gaafadhaati. Quraana keessaa wanti jarra siin dura isinitti fidanii isin rakkisaa jiru yoo jiraate illee kan afaanutti fidanii nu rakkisaa jiru maal jenna jedhaani. Kanaafuu jabaadhaa ammarraa kaaftanii jaraa waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u jedha. Jaras baga Rabbi nagaan nuu fidee nagaadhaan milkiin gammachuudhaan nuuf galanu arras gammadanii akhiraattis immoo warra badhaasa guddaa argatu Rabbi isaan taasisu laffaanii kun kana Rabbiif jecha dhufanii malee waa tokko haalli illee miija'e tiraaspoortiin illee miija'ee fi miti jazaa kana Rabbi jannataan deebi'uu fi Shejamaaliinis Shejamaal Koorsaa kan laffaanii waan kana qindeessanii asii ga'anis umrii isaaniitti Rabbi barakaa haa godhu egaa isin hundanuu Rabbi sina milkeessu Rabbi sina milkeessu nuti haqa obbiraa qabnu namaan ga'uu dhabnaan biyyi baaxila nutti gurgurachuudhaaf dhufe kana booda bakka jarri dhaqan ittuu manattuu dandeenye koo akkaanii haqa kana fudhaa jechuu Rabbi nu haa hooffagu Rabbi nuuf laaffisu egaa namni addunyaa kana irratti hundinuu socho'a namni hundinuu amantaa kootu dhugaadha jedha kullu hizbin bimaa ladayhim farihuun quraannis akkas jedha hundinuu wama qabatetti gammadee kanatu dhugaadha jira garuu kamtu dhugaadha kamtu immoo dogongora waan jedhu wal bira ga'ame waliin haasa'amu kana gaariidhaan waliin haasa'amuudhaan wanni kun sirrachuu danda'a kanaaf yoo Rabbi jedhe qophaa'anii kana dhufaniiru waan ta'eef arraa borii jabaadhaa waliillee bilbilaan namni bakkeetti hafe yoo jiraate illee tilmaachisaati sirriitti ergaa kana fudhadhaan isiniin jedha Rabbi sina milkeessu Rabbi nu haa milkeessu warra irraa fayyadame Rabbi nu haa taasisu isinin Rabbi haa taasisu warra arras isinimnaa kana sirriitti akka yaqsidhaan irraa barbaadan nutti biyyaan ga'ee guyyaa akhiraa fuulduree Rabbi itti badhaafamu Rabbi nu haa taasisu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم